naguma. Waraana bilisummaa Oromootti akka harka kennatu maatis taate maatis. Garbummaa uummata Oromoo irratti meeshaalee akkamii qabattee gara woboo dhufte? meeshaalee dandeettii Gaheen ati achi keessatti qabdu maali? Miseensa moo hoggan? miseensaa Bara kam leenjiidha eessatti leenji? 2013 dha nama waraanaa galuun wanni darshada bakka itti leenjii. Erga woboo bira dhufte waan murni biltsiginnaa woboo diina godhee isinitti himaa tureef amma argite garaagarummaa isaa akkamiin ilaalta? Garaagarummaan isaan gidduu jiru uummata aboo bukkee jaalalummaa tokkummaa jira. Murni biltsiginnaa ni sobamoo dhugaa dubbata? Sobaan Mooraan keessan nagaa tasgabbii waliigaltee qaba. Olaantummaa eenyutu keessatti mul'ata? olaantummaa kan qabu uummata Amaaraadha. Uummata Amaaraa qaba bakka Oromoon bakka olaantummaan hin qabu bakka cuucamaa almachi keessatti bakka mirga hin qabu bahee galuu bakka kiriitee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Fiildeen hin qabu jechuudha. Erga leenjii baatu lolaaf eessa irratti bobbaatu akkam ture? Hooggantoonni irratti Yeroo gara Oromiyaa keessaa yuulita Oromiyaa Wallaggaan isin fidan maal isin jedhanii isin fidan? Namoonni biyya tokko gidduutti barbadeessinaa jedhamanii fidan. Mooraa eessaa turte? Haalli murni biltsiginnaa yeroo isin fide isiniin jechaa turee fi erga dhuftanii argitan akkam? Mooraa waraanaan ture jijjiiramni jiru immoo shaneen nama qalaa nama saamaa humnaan birrii namarraa funaanaa jedhanii fidan. Uummata Oromoon maal jetta? Bakka uummata Oromoo warra achi keessa jiranii nagaadhaan akka isaan ba'anii Oromiyaatti deebi'anii adda bilisummaa uummata Oromootti akka isaan kennatan nan barbaada. Warra addana jiraniif immoo bilisummaa gaariin isaaniif hawwaana. Ilmaan Oromoo ammas meeshaa diinaa baatanii diina tajaajilaa jiran dhaamsa maalii qabu? Akkaataa isaatti nageenyaan dhufanii biyya isaaniitti deebi'anii uummata adda bilisummaa Oromootti akka isaan kennatan. Ayyee galata.